Abiyyi kana ka jedhan guyyaa sabaa fi sablammoota. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed hidhattoonni kutaalee biyyattii garaagaraa keessa socho'an kanneen tibbana Oromiyaatti karaa nagaa filachuudhaan galan irraa barachuun nageenya Itoophiyaaf tumsuu qabu jechuun dhaaman. Hamzaan Hussein dabalee isinitti hima. Ministeerri muummee Abiyyi kana ka jedhan guyyaa sabaa fi sablammootaa Itoophiyaa 19ffaa naannoo kibbaa magaalaa Arbaa Mincitti kabajame irratti argamuuni. Hidhattoonni walitti bu'iinsa keessaa qooda fudhachaa jiran akka hidhattoota Oromiyaa keessaa akka galan dhaamaniiru. በቅርቡ በኦሮሚያ ክልል በሺ የሚቆጠሩ ታጣቂዎች ሰላም ከጦርነት Dhiyoo kana hidhattoonni kumaatamaan lakkaa'aman kanneen Oromiyaa keessa sosso'an waraana caalaa nagaa wayya jechuun walajjeesurra waliin dubbachuu wayya. Hanga walajjeesnu gadi teenyee mari'annee garaagarummaa keenya furuun siyaasa keenyas guddisuu ni dandeenya jechuun gara karaa nagaatti akka dhufan hundi keenya iyyuu ni beekna. Jalqabbii gaariin kun tarkaanfii eebbifamaan kun hidhattoonni hafan kanneen Oromiyaa, Amaaraa fi naannolee kaan keessa jiran obboloota keenya hidhannoodhaan, qabsoodhaan, walajjeesuudhaan injifannoon argama jedhanii yaadaniif fakkeenya guddaadha. Kanneen biroonis tarkaanfii hidhattoonni naannoo Oromiyaa keessa sosso'an nagaa wayya jechuun filatan kana hordofuun nageenya Itoophiyaaf akka dhaabatan magaalaa jaalalaa fi nagaadhaan badhaate kanarraa obboloota keenya hidhanii socho'aniif dhaamsa nageenyaa dabarsuun barbaadu. ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። Tibbana hidhattoonni gartuuwwan waraana bilisummaa Oromoo mootummaa naannoo Oromiyaa waliin waliigaltee raawwatan qabsoo nagaatti hirmaachuuf seenaa jiraachuu mootummaan ibsaa jira. Ministeerri muummee Abiyyi nagaa hidhannee Itoophiyaa badhaate ijaaruun galma keenya jalqabaa godhannee hojjechuu qabna jedhan. Itti dabaluun shira dubbii fi waraana hiikkannee guddinaa fi badhaadhina Itoophiyaaf harka wal qabannee hojjechuu qabna jedhan. Walajjeesuurraa garaagarummaa keenya marii nagaatiin furuu hidhattoota tibbana naannoo Oromiyaatii galan irraa barachuun danda'ama jedhan. Jalqabbiin gaariin kun naannoo Oromiyaa fi Amaaraatti qabsoo hidhannoo fi walajjeesuutiin injifannoon argama jedhanii obboloota amananiif barnoota guddaa ka ta'uudha jedhan Ministeerri muummee Abiyyi. Kanneen mootummaa naannoo Oromiyaa waliin waliigaltee keewwata 13 mallatteessan ajajaa duraanii woboo zoonii giddugaleessaa obbo Sanyii Nagaasaa fi qondaaltota isaaniiti. Kun erga mariin nagaa marsaa lama Taanzaaniyaatti jaarsummaa Ameerikaa, Noorweey fi Keeniyaan geggeeffamee milkii malee hafee waliigaltee dhagahameedha. Haa ta'u malee ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa qaama waliigaltee kanaa keessa hin jiru. Inumaayyuu Sanyii Nagaasaa fi itti aanaa isaa sababa rakkoo naamusaan kana dura miseensummaa keessaa geggeeffamanidha jechuun woboon himateera. Xiinxaltoonni siyaasaa tokko tokko ammoo waliigalteen amma jedhame kun nageenya waaraa hin fidu jedhanii amanu. UN keessatti wal dhabdee hiikuu irratti waggoota 30 oliif ka hojjetan obbo Baayyisaa Waaqwayyaa ammoo hidhataan namni tokkoyyuu galuun nageenya fiduuf bu'aa guddaa qaba jedhan. Haa ta'u malee hidhattoonni bifa amma mul'atu kanaan simatamuun seera miti jedhu. Kaampiin qophaa'ee fi yoo xiqqaate ji'a 6 hanga waggaa tokko leenjii haaromsaa fudhachuu qabu. Sana booda gaafa achii bahan maal ta'uu akka barbaadan gaafatamuun gara hojii adda addaatti bobbaafamuu qabu jechuun yaada kennu. Dabalataan qaama hidhatee Oromiyaa keessa socho'u hunda waliin osoo waliigaltee irra hin gahin nageenya waaraa fiduun ulfaataa ta'uu himan obbo Baay'isaan. Jiraattonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa lola mootummaa fi hidhattoota gidduutti taasifamuun ajjeechaa, saamichaa fi butamuu dabalate rakkoo hamaa keessa jiraachuu BBC'n gabaasaa tureera. Taansuudhaan immoo dhimma Sooriyaati kan nuti kaafnu waayila koo ammayyuu ittaanaatu na cinaa jira. Pirezidaantiin Sooriyaa biyya gadhiisaniitu gara Mooskootti baqataniiru. Mee haala Siiriyaan keessa jirturraa haa kaafnu? Addunyaan guutuu dhimma Sooriyaa kanatti kan haasaa jiru. Guyyaa kaleessaa otoo eegameen hidhattoota yookiin finciltoonni Sooriyaa magaalaa guddoo biyyattii Damaasqoo to'achuu isaaniin wal qabatee hireen pirezidaantii biyyattii maal ta'uu danda'a akkasumas immoo biyyattii maal taate waan jedhu addunyaa irraa dubbataa ture. Sababiin isaa maalii fi wal waraansa ture biyyattii keessatti gara waggaa 13ti. Booda kana immoo hidhattooti keessumaa guyyoota 12 dura eegalanii finciltoonni Sooriyaa magaalota gama kaabaa jiran to'ataa gara magaalaa guddoo biyyattiitti imalaa turanii yoo biyyattiin rakkoo hamaa keessa buute naannichattuu balaa guddaarra buusuu danda'a jedhamee waa yaadameef xiyyeeffannoon addunyaa dhimma sanarra ture. Egaa booda immoo akka dhageenyetti pirezidaantiin duraanii Sooriyaa Bashir al-Assad gara Raashiyaa akka baqatanii fi kolgaltummaa akka argatan miidiyaan Raashiyaa gabaaseera. Finciltoonni Sooriyaa torban tokko hin caalle keessatti lafa bal'aa kan isaan to'achuu danda'anii pirezidaantii biyyattis biyya ari'achuu kan danda'anii. Egaa Bashir al-Assad waggoota dheeraadhaaf Raashiyaadhaan deeggaramaa ture. Xiyyaaronni Raashiyaa buufata waraanaa biyyattii keessa jiru gargaaramuudhaan hidhattoota akka malee aleelaati kan isaan turanii. Biyyattii keessatti immoo lammiileen Sooriyaa Itoophiyaa ta'uu nafiin biyyoota ollaa baha giddu galeessatti argaman danuutti kan isaan baqatanii.
namoonni 100,000 lakkaaman du'aniiru. Miiliyoonaan kan lakkaaman immoo biyya isaanii dhabanii biyyoota garaagaraatti baqataa ta'anitti kan isaan hafane. Mee hidhattoota yeroo gabaabaa keessatti pirezidaantii biyyattii biyyaa fonqolchan kana eenyu akka isaan ta'an kaafnu. Duraantummaan fincila kana kan gaggeessanii Hayaat Taariir Alshaam jedhamu bilisummaa Sooriyaaf akka qobsaanii kan isaan dubbatanii lafi isaan mandhee isaanii godhatan gama kaaba lixa biyyattii ture. Achittis goota muraasaaf bulchaa turanii hundeen isaanii garuu hundeeffamni isaanii Alqaayidaa fi IS wajjin hidhata qaba. Sababa kanaan biyyoonni baay'ees shororkeessaadhaan labsaniiru. UK, UN dabalatee jechuudha. Garuu bara waggoota 8 dura Alqaayidaa waliin hariiroo qaban akka adda kutan labsanii eegasii booda gaa keessumaa guyyoota 12 dura ifatti fincila kan eegalan mootummaa Sooriyaa irratti jalqaba Aleppoo to'atanii eegasii booda Idlib faa Hamaa faa Homs faa to'atanii kallattiidhumaan gara magaalaa guddoo biyyattiitti kan isaan qajeelanii. Kanaaf sababa lamatu jiraadha ka xiinxaltoonni siyaasaa jedhanitti. Tokko waraanni Sooriyaa abdii kutachuu malaammaltummaa deeggarsa dhabuu fi jijjiiramni dhibuurraan kan ka'e abdii kuteera. Inni lammataa immoo michoonni ijoo kan pirezidantii Asaad kanneen akka Raashiyaa, Iraan akkasumas immoo Hezbollaa dabalatee ofiifuu ku'amaniiru. Israa'el haleellaarraan gaggeessaa turte deddeebiidhaan akkasumas immoo Raashiyaan immoo ofii ishee Yuukireen wajjin lolaa jirti. Inumaa loltoota Kooriyaa kaabaayyuu waamtee lolaa jirti waan ta'eedhaaf Asaad akka durii deeggaruu hin dandeenye gidduu kanatti argaman saaxilaman Asaad. Pirezidantiin Sooriyaa biyya baqachuu ilaalchise biyyoonni adda addaa waan adda addaati kan isaan kaasan keessaayyuu biyyoonni lixaa fi Raashiyaan akkaataa adda addaatiin kan isaan ibsanii maal jedhanii? Egaa biyyoonni fedhii isaan ilaallatanitti kan isaan ejjennu isaan ibsaa jiranii. Raashiyaan buufata waraanaa qabdi Sooriyaa keessatti hidhattoota yookiin immoo finciltoonni buufata waraanaa sanatti akka hin buune akka walii galte kan beeksifte. Iraan immoo egeree biyyattii karaa gaariirra buusuudhaa fi mariin biyyaalessaa akka taasifamu yaada kan dhiyeessite. Inumaa qooda fuula durattis hariiroo cimaa biyyattii wajjin itti fufsiisuuf illee yaada akka qabdu ibsiteetti. Gama kaaniin immoo Ameerikaan pirezidaant Baayiden Asaad ka'uun isaanii gaarii ta'us garuu qaawwanii uumadhanii yaaddollee ibsaniiru. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Asaad aangoorraa kan ka'an hojiidhuma isaaniitiin kan irra deddeebiidhaan paartiilee mormituu wajjin wal ta'anii akka biyyattii tasgabbeessan ergaan itti dhaamamus dhaga'uu hin dandeenye jedhanii isaanis yaada isaanii ibsaniiru. Israa'elee fi Sooriyaan kanaan durayyuu nageenya hin qabanii keessumaayyuu bara 1967 irraa qabbee Israa'el Golan Heights yookiin immoo gaara Golan Siiriyaa irraa kan ishiin fudhatte ergasii wal dhabuu yeroo adda addaatti aleellaa xayyaaraa biyyattii keessatti raawwatti. Mee hariiroo isaanii ammatti waan jiru hakaas. Gaarreen amma Goolaan jette kun magaalaa guddoo Sooriyaa Damaasqoo irraa kiiloomeetira 60 qofa fagaata. Lafa dhagaadha. Akkuma jettee waggoota dheeraa dura kan Israa'el lolaan kan to'atte. Eeyyeen eegasii godina walitti bu'iinsa irraa bilisa ta'e hundeessanii turanii. Garuu dheengadduma kana waraanni Sooriyaa bakkaa sossoorraan kan ka'e Israa'el gama daangaa Sooriyaa gortee bakka kana to'achuu beeksifteetti. Waraana Israa'el kana kan ajajan immoo ministeera muummee Israa'elidha. Sababni kana gooneefis humnoonni finxaayilee jedhanii waaman akka gara Israa'el akka hin gurre yookiin akka hin ceene to'achuudhaaf fedhaniiru. Gama kaaniin immoo gidduudhuma kana Israa'el bakkeewwan kuufama misaa'ilaa fi keemikaalaa jedhamee shakkame xiyyaaraan haleelteetti achuma Sooriyaa keessatti. Kanas mirkaneessaniiru qondaalli olaanaa biyyattii. Kanas kan goonee fedhan harka finxaaleessitoota kan buunee fedhanii yaada isaan ibsan. Tole gabaabatti wanti nuti kaafnu egereen Sooriyaa Asaadiin booda akkam ta'a? Akkasumas immoo Asaad abbaan isaallee hoogganaa biyya sanaa turanii mee waa'ee isaas waa gabaabsiiti wajjiniin nu kaasa. Egaa waggoota 53 Asaadii fi abbaan isaanii biyyatti bulchaniiru. Waggoota ammasii kana booda gaafa namni bakkaa ka'e wanti inni sochoosuu fi warraaqsu baay'eedha. Paartiilee mormituu akkasumas humnoonni lolan immoo gosa baay'ee qabu. Kan duratti maqaa dhoofneen allattee jechuudha. Isaan tokkummaa horachuu qabu. Akka xiinxaltoonni amma jechaa jiranitti keessummaa kan amma lolanii magaalaa guddoo to'atan suni amala tolfachuu eegalaniiru. Lammiileen Sooriyaa sababa wal waraansaan qeerraa buqqaan fagoodha. Baay'eedha miiliyoona lakkaa'amu. Biyyoota ollaa gara Turkiidha baay'een isaanii kan jiran. Joordaanis kan jiran ni jiru. Libaanosis kan jiran ni jiru. Isaan qeetti deebi'uu eegalaniiru erga Asaad biyyaa baqatanii. Gama kaaniin immoo manni hidhaa lafa jalaa yookiin immoo mana hidhaa hamaadha jedhame kan waraanaati. Hidhattooti erga to'atan booda gara namoota 3,500 hiiksisne irra hidhaniiru. Ammatti haalli Sooriyaa keessa jiru baay'ee shakkisiisaadha. Namoonni kaan gammachuu ibsatu kaan haala shakkii keessa kan isaan jiranii egereen biyyatti maal akka ta'u wajjumaan kan ilaallu ta'a. Ammayyuu taana odeeffannoo bal'aa. Dhibdeen mootummaa federaalaa Somaaliyaa fi naannoo Jubaalaand gidduutti hammaate kanatti Itiyoophiyaan
gara Jubaalaanditti meeshaa waraanaa ergiteetti jechuun Soomaaliyaan himatte. Torbanoota darban xiyyaaronni lama meeshaa waraanaa seeraan ala fe'anii magaalaa guddoo Jubaalaand Kismaayoo seenaniiru jedhe mootummaan Soomaaliyaa. Hamza Hussein dabalee isinitti himama. Ibsi ministeerri odeeffannoo Soomaaliyaa baasee xiyyaaronni kunneen pirezidaantii itti aanaa duraanii Jubaalaand Mahmud Said Adaniif eegduu isaanii fe'anii gara Itoophiyaa imalaniiru jedhe. Himannaa kanarratti ammatti gama Itoophiyaatti wanti jedhame hin jiru. Naannoon Jubaalaand dhimma filannoon walqabatee mootummaa federaalaa Soomaaliyaa waliin muddama siyaasaa fi nageenyaa keessa jirti. Erga qaamoleen lamaan ajaja hidhaa walirratti baasanii booda hariiroo mootummaa federaalaa Soomaaliyaa waliin qabdus adda kutuu beeksisteetti Jubaalaand. Soomaaliyaan torban darbe gaafa jimaataa Itoophiyaan Jubaalaand keessumaa naannawa Geedoo keessatti walitti bu'iinsa sabaa kaasuuf socho'aa jirti jechuunis himattee turte. Ibsi dilbata kana bahee wanti adeemaa jiru Itoophiyaa qaamolee hidhatan deeggiruun naannawa Geedoo to'achuuf qaama taasistuudha jechuun himate. Mootummaan Soomaaliyaa bulchiinsa Jubaalaand keessatti sochiin Itoophiyaan taasistu seera idil-addunyaa cabsu akkasumas birmadummaa fi tasgabbii Soomaaliyaaf yaaddoodha jedhe. Mootummaan Soomaaliyaa himannaa akkanaa Itoophiyaa irratti yoo dhiyeessu kun kan duraa miti. Kana duras Itoophiyaan hidhattoota naannoo Puntland, Gaalmudug fi Hirshaballee keessatti socho'aniif meeshaa waraanaaf leenjii kennaa jirti jechuun irra deddeebiin himataa ture. Ibsi gaafa dilbataa bahe garuu wantoonni Itoophiyaan waggaa tokko darbe raawwatte jedhe daangaa babal'ifannaa bu'uura ka godhateedha jechuun himate. Dabaluunis dambii idil-addunyaa cabsuu qofa osoo hin taane carraaqqii dhibdee biyyoota lamaan gidduu jiru gama dippiloomaasiin furuuf taasifamu balaarra kan buusuudha jedheera. Ibsi mootummaan Soomaaliyaa Itoophiyaa itti himate kun Itoophiyaan badii biraa raawwattu yoo ta'e ofirraa akka ittisu akeekkachiiseera. Akkasumas faallaa mootummaa Soomaaliyaa namoota mootummaa Itoophiyaaf tumsa kennan irratti tarkaanfii akka fudhatus akeekkachiiseera. Itoophiyaan waggoota dura waliigaltee ulaa galaanaa argachuuf dandeessu akka biyya walabaatti of waamtu Somaalilaand wajjin erga mallatteessite muddamni biyyoota lamaan gidduutti hammaateera. Itoophiyaan waliigaltee kanaaf akka deebiitti Somaalilaandiif beekamtii kennuu malti jedhameera. Somaalilaand qaama kiyya ka jettu Soomaaliyaan ammoo waliigalteen kun birmadummaa kiyya sarba jechuun cimsitee balaaleffatte. Booda kana ammoo mootummaa Jubaalaand waliin Itoophiyaan hariiroo qabdi. Meeshaa dhiyeessaa fi jirti jechuun himatteetti. Dhimmuma waliigaltee ulaa galaanaan walqabatee Soomaaliyaan loltoonni Itoophiyaa Al-Shabaab loluuf Soomaaliyaatti ergaman ergama haaraa gamtaa Afrikaan ala akka ta'an ibsuun ni yaadatama.